Ani Jihada Hadiyasan Hadiyasan Abbaa Cabsaan jedhama. Gaheen hojii kootii sirna gadaa keessatti hayyuu gadaati. Akka magaalaa Aggaarottis akka godina Jimmaattis hayyuu gadaa keessa kan hojjedhu. Uummanni keenya uummanni Oromoo uummanni hundumtuu baga nagaan ayyaana bara 2017 isin gahe. Ayyaanni kun ayyaana Oromoon qofti kabaju tun ta'in ayyaana sabaaf sablammootaa akka Itoophiyaattis akka Itoophiyaa qofa mootuun ta'in calanqee sirna gadaa waan ta'eef addunyaa maratu kan kabaju. Egaa ayyaanni Oromoodhaaf aadaadha, humna, irree. Tolee ulfaadhaa jedhaan maqaan kan koo Saudaa Muusaa yookaan Saudaa Abbaa Oliin jedhama. Jiraattuu haadha siinqee magaalaa Aggaaroof aanaa Gommaa yookiin guutuumattuu kan godina Jimmaa miseensa gumii gamtaa abbootii gadaa Oromiyaati. Ani kan inni uummata kootiin jedhu uummata Oromoo kan kaaba jirtan, kan kibba jirtan, kan ba'a jirtan, kan lixa jirtan, kan biyya keessa jirtan, kan biyya alaa jirtan, jaarsi, jaartiin, daa'imni, qeerroon, qarreen baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraatti tarkaanfattaniin isiniin jedha. Baga kanaan isin ga'e, baga waliin ittiin nu ga'een jedha. Gammachuu Baqqalaan jedhama magaalaa Aggaaroo irraati. Ayyaanni Irreechaa ayyaana saba hundaati. Ayyaana baay'ee kabajamaadha. Ayyaanni bara kana kabajamus akka magaalaa Aggaarootti qophii gaariidhaan qophii bara 2017 kan kabajamu haala gaariin itti qophaa'amaa kan jiru yommuu ta'u, ayyaanni kun erga jijjiiramaatii asitti ayyaana baay'ee bareedaa, ayyaana fudhatama sabaaf sablammoota biratti fudhatama argatee fi kan immoo ayyaana uummataa ta'ee kan kabajamudha. Kunis bara baraan hora Arsadee fi hora Finfinnee irratti haala ho'aa ta'een haala wal dhiibbaa walifannaa muufii tokko malee kan kabajamaa jirudha. Bara kanas haala gaariidhaan akka inni kabajamu abdii guddaa qabna. Maqaan koo Sumayyaa Abbaaddiin jedhama. Jiraattuu magaalaa Aggaarotti. Irreecha bara 2017 baga isin ga'e. Irreechi bara 2017 kan nagaa, kan badhaadhinaa, kan gammachuu akka nuuf ta'u hawwa. Lammoota uummata Itoophiyaa maraa wajjin kabajuuf qophii xumurree jirra. Baga geessan. Saabitaa Hiriin jedhama. Jiraataa magaalaa Aggaarotti. Irreechi bara 2017 kan badhaadhinaa, kan nagaa fi kan jaalalaa akka nuuf ta'u hawwa.